Bagana kan luftan isinin jechaadha sagantaa keenya wal duraa duubaan tartiibaan isin beeksifnaa yeroo gabaabaa boodanii eegallaa durarratti eebbaman guddootiin eegallaa sanitti aansinee koree durataa boordii egeree miidiyaati isiniif dhiyaata tartiibaan akkasitti isinii wal duraa duubaan isinii dhiyeessinaa warri nyaata jirtanis nyaadhaa kan dhuftanis tattaa bagana kan luftan isinin jecha lafa qabadhaa ta'a. Bismillahirrahmanirrahiim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد فإن أحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أبوليين سلامة أبوليين واقفتا بوليان كريستانا وندي خيسانو خاسي وليت دفني الرانتنا قمتشو تدراتي والأرقات ينياف ربي والأرقا غاري ورى ولي رامركا وربي نوها قدو حاجة إسان كبانيس ربي هاقوتو في وانسان نية النية إساني ربي هاقوتو واني أرى دفني بكانت توقال لالونين أرقا اتجاباني وانسانك بكانجي نينين أبدادا تدراتي دامساني سنيكابا أمام بيارا دوفي ورّي بيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنينجان ورموني هندي نغايا جيران ورّي بيا هندي نغايا فاياك أباني إن شاء الله بتتينيس فولدراني تولتي والتين سغاري جرا وليغالين سغاري جرا ومن ورمو داركا والقبته بلسما إسا اتفوفا إفبودان ديبئو غمچو غاري جرا gabaabatti kanwaan isiniin jaata biyyarraa tatti dhufneef gaamaan tana namoo warraan tana gargaarsa miidiyaa kanaatiif asii walitti qabamne miidiyaa kana akka bira dhaabbannu miidiyaan kun gartee miidiyaa haqaa ka guddatee ummata keenya ifatti baasu ka haqa baasu rabbi nu haa godhu tanumaafuu gaa jabaadhaa wal qabadhaa ummanni Oromoo takka tahaa tokkummaa keenyaatu nu baasa yoo tokkummaan qabaanne daranuu ibidda keessa seenne jechuudha. jabaadhaa waan itti jiru fuula dura bal'inaa jira yooma takkallee if duuban deebinu jabaadhaa ni bilisoomnaan isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. durataa boordii HNN abbaa urjiidhaa akkasumayyuu seenaa isaatu asitti as dhufee amsa bagana gaan dhuftan isiniin jaa abbaa urjiidhaa asin nu dhiyaa. Akkam jirtan haali nagaa fayyaa bagana gaan dhuftan waamicha keenya kabajanii asirratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa guyyaanis guyyaa bareedaadha. Rabbi nu dhagee jira roobni jiru qilleensa bareedaa jira gaa wanni guddaan namni hawaasni keenya hawaasa guddaa naannawa Afrikuma guututtuu hawaasa guddaa tahee haalli immoo karaa sabqunnamtiitiin karaa miidiyaatiin keessa jiru hedduu dadhabaadha. Kanaaf miidiyaa keenya bira dhaabbachuun dirqama keenya. Ifiif miidiyaan arraata ummataati. Yeroo ammaa keessaa'uu yeroo itti social miidiyaan addunyaa dhuunfachaa jiru kana keessatti
sagalee nu tahee jira. HNN magaalaa Torontoo haalaan beeksisee jira. Qabsoo Oromootiifis gumaacha guddaa godhaa jira. Haala kanaan afaan keenyaafis kanaaf waamicha dhageessanii dhufuu keessaniif galatoomaa. Arjooma keessaniifis galatoomaa isiniin jaa ulfaadha. Galatoome Baarjeedha. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Tinnisa isinirraa barbaada gaarraati isinii waliin as gahee kanumaan kanatti aansuudhaan qophiin keenya wal duraa duubaan akkuma itti fufetti jira. Durata akkasuma daarektara koree hojiraawwachiiftuudha akkasuma daarektara miidiyaa HNN Salaamiitu Suuteetu asitti dhufee ergaa gabaabaa fi gabaasa gabaabaa isiniif dabarsa. Salaamiin asitti affeeramu. Galatooma ummata keenya Firaxoo Aaliitoo warreen Kitchener Waterloo Gulf akkasuma magaalaa Torontoo fi Hamilton irraa afeerraa hegeree miidiyaan isinii godha kana dhageessanii asitti guyyaa arraattanaa nu dhuftan maqaa koree hojiraawwachiiftuudhaatii fi akkasuma maqaa boordii hegeree miidiyaadhaatiin baga nagayaan nu dhuftaniin isiniin jaa. Keessummoota keenya akkuma hundi keenya waliin yaadannu hegeree miidiyaan bara 2019 magaalaa Kitchener Waterloodhaatti hundeeffame. Akkuma ammaa kanatti baay'inaan hawaasni Oromoodhaa Kitchener Torontoo Hamilton qubatu baay'inaan argamtanii miidiyaa kana hundeessuurraa qooda fudhattanii guyyaa san irraa qabee dirqama isin nurra keessan bahachaadhaa hamma ammaa as geenye arraga waggaa 5ffaa isaa kabajachuu keenyaan baga walumaanuu geenye nus amaanaa baadhanne san kunoo waggaa 5 finnee waggaa 6ffaa seenuudhaaf warra deemuu tahuu gamanumaaniin isin hubachiisa. Saniifuu afeerraa keenyaaf baga nagayaan nu dhuftan isiniin jechaadha. Hegeree miidiyaan bu'aa bahii hedduu keessa baheetii jira. Bu'aa bahii hegeree miidiyaan keessa bahee keessa hordoftoota horachuu gabaasa dhugaadhaa risoorsii garagaraa hordofuudhaan gabaasa dhugaadhaa uummata keenya biraan gahuu irratti hegeree miidiyaan xiyyeeffate akka miidiyaadhaatti kanaan jiddugala baha guutuu akkasuma Afrikaa bahaa guutuu keessattuu Oromiyaa yookaan ammallee magaalota Oromiyaadhaa garagaraa keessaa hordoftoota heddumminaan horachuu dandeenyeetii jirra. Hordoftoota nuti akka miidiyaa hegeree miidiyaadhaatti horannee qabnu keessaa Oromiyaadhaatti aanee hordoftoota bakka irraa horachuu dandeenye biyya Ameerikaadhaati. Ameerikaa keessaa nama 20,944 kan horachuu dandeenye tahuu gammachuudhaaniin isin hubachiisa. Itti aansee Soomaaliyaa keessaa nama 9,647 qabna. Itti aansee Jabuutii keessaa illee nama 9,000 itti aansee Saudi Arabiyaa keessaa illee nama 9,174 qabna. Waan si ajaa'ibu Kanadaa keessaa nama 7,000 hordoftoota horachuu dandeenyeetii jirra. Kun Kanadaa qofa keessaa Kiiniyaa keessaa nama 3,000 horachuu dandeenyeetii jirra. Biyya Jarman keessaa nama 2,900 horachuu dandeenyeetii jirra. Awustiraaliyaa keessaa nama 1,900 horachuu dandeenyeetii jirra. Biyya Ingiliz United Kingdom keessaa nama 1,525 Yaman keessaa nama 493 akkasuma biyya Imaaraat keessaa nama 1,341 horachuu dandeenyeetii jirra. Neezerlaand biyya Holandaadhaa keessaa nama 1,173 horanneetii jirra. Norweey keessaa nama 797. South Afrikaa irraa nama 713. Faransaarraa nama 712. Akkasuma magaalaa Kuwait yookaan biyya Kuwait irraa nama 615 horachuu dandeenyeetii jirra. Yuugaandaa irraa nama 132 horachuu dandeenyeetii jirra. Warri dubartoota dhibbeentaa 18 nu hordofaa jiranii. Warri dubartoonni qophii akkam akka barbaadan itti yaadnee fuuldura ol kaasuun keenya maaliif waan isaan barbaadan dabarsuufiin keenya hin oolamu. Saniifuu warri dubartoota dhibbeentaa 18 qofaan nu hordofaa jiranii. Warri dhiiraa immoo dhibbeentaa 81 warri dhiiraa nu hordofaadhaa jiranii. Warri umriidhaan akkaataa isaan itti nu hordofaa jiraniis akka itti daataan itti kaayame namni akkaan baay'inaan nu hordofaadhaa jiru. Miidiyaan keenya akkuma isin hubattanitti miidiyaan Oromoon qabu yookaan miidiyaan akkuma biyyattiidhaatu Itoophiyaa keessa jiru miidiyaa yookaan mootummaadha yookaan miidiyaa mormitootaati.
saayitii lameen qabatee miidiyaan deemaa jira biyyattii keessa yoo isin agartan miidiyaan mootummaa faarsuu malee waan biraa takka waan ummataa takkaa dubbatee hin beeku kuni osoo hin beekne mootummaa fi ifirrallee miidhaa guddoo fidaadhaa jira gara mormitootaan ittiinis miidiyaan mormitoota qofa dhaadheessuu qofa irratti xiyyeeffachuun isaanii ummanni Oromoodhaa miidiyaa dhabee miidiyaadhaaf dheebuu isaan qaban haga xiqqaa tokko yoo ta'ellee hiikuudhaaf waan tattaafanneef namni nu hordofaa jiru dhibbeentaa 45 oliin namni nu hordofaa jiru dargaggeessa ganna 25 irraa hamma ganna 34tu dhibbeentaa 45 nu hordofaa jira kun akka heegaree miidiyaadhaatti xiyyeeffannaan inni ummata Oromootiif yookaan dargaggeessaaf laachaa jiru ol aanaa tahuu namatti agarsiisa miidiyaan keessan sadarkaa kanatti ol guddachuu isaadhaa hordoftoonni heegaree miidiyaadhaa maqaa boordiidhaatiin akkasuma maqaa koree hojii raawwachiiftuudhaatiin baga gammaddanii isin jaa. Dhibbeentaa 20 namni akkamtu nu hordofanii beektanii nama umriin ganna 35 irraa hamma ganna 44 nu hordofaa dhibbeentaa 20 garuu dhibbeentaa xiqqaadhaan ammallee namni umriin 55 irraa hamma 64 nama xiqqaadhaan nu hordofaa namni amata 65 irraa qabee achi olii zeero kan nu hordofanii kun maal si agarsiisa miidiyaan xiyyeeffannaa dargaggeessaa keessa galee waan dargaggeessi fedhu dabarsuu eegaluudhaan barsantii 45 dargaggeessa umriin isaa amata 25 irraa qabee hamma amata 34tti xiyyeeffannaa argachuun dhugatti miidiyaan kun ergaa akkam akka dabarsaa jiru dargaggeessaaf namatti agarsiisa maaliif rakkoo ummata Oromoodhaa keessaas jiraate alaas jiraate namni dhoosee ummata Oromoodhaatiif rakkoo isaa addunyattis sabattis beeksisaa jiru heegaree miidiyaan miidiyaa qooda game isaa gumaachaa jiru ta'uudhaanii beekama. Akka ganna shanan kana keessa dhuguma bu'aa bahii hedduu keessa baanee rakkoo mootummaa waliin yeroo hedduu waliin buunee mootummaan akka mootummaadhaatti namni gorsaa teera haajaa alaa himata nurratti banee guyyaa tokkotti namni 340 wayita himata nurra banan kanaan miidiyaan kun akka khasisamee guutumaan guututti akka cufamu godhuudhaaf yaalii godhamaa ture hordoftoonni keenya osoo nuti ittiin himin biyyaa wal gurmeessanii nama himata nurra banesan dura dhaabbachuudhaan mormii cimaa irratti dhiyeessanii namni sun akka himata isaa achirraa kaasu godhanii kana hordoftoonni keenya kan biyya jiran hoggota kan maqaa keessaniinillee akka nagalatoonfatanii isin gaafadha. Saniifuu sadarkaa sanitti miidiyaan cufamuu jalaa baraaramee hamma arraa tajaajila isaa laachaalaatii jira. Karoorri nuti heegareef qabnu waajjira yookaan istiidiyoo tokko amma kichinarirraahi tamsaasa keenya kallattiidhaan dabarsaa jirra. Kun egaa bargaraama guyyaa guyyaan achirraa gaggeessaatii jirra. Amma magaalaa Torontootti illee istiidiyoo tokko banachuu fuuldura karoora ni qabna. Itti aansee gara Kalgaariidhaatiif Admantanitti illee istiidiyoo banannee uummata keenyaaf tajaajila qaamaan biratti argamnee laachuudhaaf karoora guddaa qabna. Akkasuma jiddugala biyyattiidhaa yookaan gara Saudi Arabiyaa, Yaman, biyya Masriidhaa, Kuwaitii fi Qatar keessattis istiidiyoo tokko banannee qaamaan uummata keenya jidduudhatti argamnee tajaajiluu barbaanna. Maaliif uummanni Oromoodhaa miidiyaa isaan jidduudhatti argamee yeroo yerootti rakkoo isaanii, gammachuu isaanii, gadda isaanii gabaasu dhabaan rakkoo cimaa keessummeessaa waan jiraniif kana godhuudhaafillee karoora guddaa qabna. Yookaan haalli miidiyaa hojjechiisuu danda'u jiraate maaliif amma yeroo ammaan tana biyya Eritiriyaadhaa biyyoota garagariitti aanee biyyoonni joornaalistoonni keessatti hidhamaa jiran Itoophiyaa waan ta'eef amma miidiyaan walabaa ka ummataafiin sagalee taa'u Itoophiyaadhaatti galee hojjechuu waan hin dandeenyeef yookaan haalli kun jijjiirame Oromiyaadhattis galee qaamaan ummata keenya tajaajiluudhaaf karoora kan qabnu ta'uu gamanumaaniin isin hubachiisa. Arraaf gaa hanganumaan ja'a waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa afeerraa keenya fudhatanii irra deebi'ee baga nagayaan nu dhuftanii hedduu galatoomaa kabajaa nu gootanii ulfaadhaa horaa bulaa warra isin tajaajilee yaada isin qabdan hojiitti hiikuuf nu haa godhuun isin ja'a. Toomaas Asumaanuu jidduudhaan itti fufaadhaa koree tinnisaa heegaree miidiyaadhaa biratti arjooma keessaniis gaggeessaadha. Sagantaan keenya gaa wal duraa duubaan itti fufaa kanatti aansuudhaan badhaasa addaatis ni qabnaa.
akkasuma qophii yaada hawaasaafis yaadaas wamma hundaa wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Gaa amma sagantaan ka arjooma warra as kunoo miidiyaa kana bira jiranitti dhiyaatanii namuu waan dandeessaniin miidiyaa sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan bakka isaan jiranitti hawaasa naannoo isaan jiranitti gaddaa fi gammachuu waggoota 5 dabre kana keessatti waliin qooddachaa bu'aa bahii waliin bahaa ture kana caalaa akka inni hojjetu godhuudhaaf tinnisa barbaachisa. Gaa asumaanuu hirmaannaan keessanaa itti fufuu isiniin jenna irra deebinee baga nagaan dhuftanii warreen amma dhuftanis nyaataas fudhadhaa taa'aa nyaachaa akkasitti wal duraa duubaan sagantaan keenya akkuma itti fufetti jiraan isiniin jaa. Kanatti aansuudhaan qophii badhaasaa qabnaa. Badhaasa addaatu asitti dhiyaata. Gaa koree badhaasa gaggeessuttiin isin dabarsa. Badhaasa qabnaa. Badhaasni keenya namni jalqaba badhaasa kanneenuu fi injineer Umar Mahammad Bookhee asitti nu dhiyaadhu. Injineer Umar Mahammad Bookheedha nama qabsaawaa sabboonaa uummata Oromoodhaatiif gaafa dargiirraa qabee uummata kanaaf lafa'aa jiru waan ta'eef miidiyaa kanallee yeroo garagaraatti tinnisuudhaan waan beekamuuf maqaa keessaniin injineer Umar Bookheedhaatiif xalayaa galataa kanaan isa badhaafneetii jirra. Badhaasa isaa harka dura taa'aa boordiidha abbaa urjii harka akka fudhatuun isaaf jira. Badhaasni kuni nama wayita asitti bakka biraatti baarbikiyuu wata goonu hawaasni qabu yookaan koominitiin qabdu nama foon nu waaduudhaan uummata Oromoodhaa halkanii guyyaa osoo hifadhen jenne tajaajilaa jiru. Eenyunni Fuad Ibrahim dhufee badhaasaa fudhatu. Fuad Ibrahim naasimadhaa. Ammaan tanaa nama isin miseensa boordii hegeree miidiyaadhaati. Haadha Faaxumaadhaati. Shukriyaa Shararii dhuftee badhaasa hegeree miidiyaadhaa harka dura taa'aa boordii irraa haa fudhattu. Naafeera naasimadhaa. Miseensa koree hujira wachiiftuu ta'uudhaan nama dhaabbata kana guyyaa tokko osoo harangalfatin tajaajilaa jiru akka magaalaa Torontoodhaatti bakka bu'aa hegeree miidiyaa ta'uudhaan yeroo garagaraatti ifaajjii garagaraa gumaachaa jiru jaalataa sabaa yookaan Abdurrahmaan Xaahaati maqaa keessaniin badhaafnaa dhufee badhaasa isaa haa fudhatu. Aadde Urjii Mahammadii dura teessoo dubartootaa fi daa'imman Oromoota magaalaa Torontoodhaati. Aadde Urjii Mahammad dura teessoo dubartootaati isin amma waan asin jirreef hegeree miidiyaan akka dhaabbata miidiyaa naannoo kanatti tajaajila hawaasaa laachaa jiruudhaatti deeggarsa isaan hegeree miidiyaadhaaf godhaniif maqaa keessaniin maqaa boordiitiin maqaa koree hujira wachiiftuutiin isaan badhaafnaa badhaasa obbo Fadluun dhufee harka abbaa urjiitti haa fuudhu. Naasimadhaa. Hegeree miidiyaan arjaadha waan ta'eef akkuma isin arjaadhaatti hegeree miidiyaanis arjaadha madaallii silaa barbaachisu hundaan haati boonsaadha. Haati boonsaadha miseensa boordii hegeree miidiyaa ta'uudhaan tajaajila hammanan ja'amne dhaabbata kanaaf laachaadhaan waan jirtuuf dhuftee badhaasa isiidhaa maqaa keessaniin harka abbaa urjiitti haa fudhattu. Haadha boonsaan asimadhaa. Haya, vamos a Nafuriate. Namni badhaasa guyyaa har'aan tanaa qoonnee fi manguddoo Yusuf Bakar yookaan Yusuf Yamaniidhaa dhufee badhaasa isaa maqaa keessaniin harka abbaa urjii irraa fudhatu. Is that right? Okay. Kasa kuno. Obbo Lamuu Attoomsaadha miseensa boordii hegeree miidiyaa ta'uudhaan miidiyaa kanaaf tajaajila hammanan ja'amne nama laachaa jiru ta'uudhaani obbo Lamuun beekama. Obbo Lamuu Attoomsaadha maqaa keessaniin dhufee harka abbaa urjiitii badhaasa haa fudhatu. Abdallaa miseensa koree hujira wachiiftuu hegeree miidiyaadha badhaasa maqaa keessaniin akka badhaafamu dhufee harka abbaa urjiitii haa fudhatu. Ta'a gurmuu baha Oromiyaa
damee Torontoodha. Gorsa olaanaa hegeree miidiyaa ta'uudhaan yeroo garagaraatti gorsa nama miidiyaa kanaaf laachaadhaa jiru obbo Ahmad Qawweedha. Dhufee maqaa keessaniin badhaasa isaa harka abbaa urjiitii ka fudhatu isaa feerra. Miseensa hawaasa Oromoodhaa Torontoo ta'uudhaan nama tajaajila halkanii guyyaa laachaadhaa jiru obbo Ahmad Sayyoodhaa maqaa keessaniin badhaafna. Dhufee badhaasa isaa harka abbaa urjiitii haa fudhatu. Kaameramaan Mahammad Abdallaadhaa Shaawulee akkasitti maqaa keessaniin isallee maaliif hegeree miidiyaadhaaf tajaajila namni kun laachaadhaa jiru teknikaalii waa hedduu nu laachaadhaa jira waan ta'eef maqaa keessaniin isa badhaafnaa. Badhaasa isaa dhufee abbaa urjii harkaa akka fudhatu. Namni badhaasa laannuuf asitti obboleettii teenya sabboontuu qabsooytuu maftuuhaa baalchaa dhuftee badhaasa isiidhaa hegeree miidiyaa abbaa urjii harkaa akka fudhattuun asitti isii hafeera. Dhufee hafuudhuufi aadan kootu badhaasa haadha abdii simadhaa haadha abdiitiif. Addaa qabnaa kannaan addaa haadha boonsaadhaatii fi abbaa urjii fi Ahmad Qawweedhaati. Miidiyaa kana duuba dhaabbatanii tinnisuu keessatti dhugatti shoora olaanaa gumaachanii kannaan addaa irraan tana kan nuftuni dhugatti maquma miidiyaatiin waan isaan madaalullee miti garuu arraaf badhaasa kana maqaa keessaniin isaan badhaasuu barbaanna yookaan kannaa addaatiin isaan badhaasuu barbaanna. Badhaasni kuni shaala suufa kashmiiriidhaati. Suufa kashmiiriidhaa maqaa keessaniin dura taa'aa boordii hegeree miidiyaadhaa abbaa urjii badhaasuu barbaanna. Meenaa simadha abbaa urjiidhaa. Abbaa urjiitiin galatamu jennaan ammallee umrii nu dheeradhuu jennaani ammallee kannaan addaa haadha boonsaadhaatii fi guyyaa miidiyaan kun hunda irraa qabee hamma ammaatti nu jajjabeessuu irraa takkaa ibduba deebitee hin beektu waan ta'eef shaala suufa kashmiirii asliidhaan haadha boonsaadhaa badhaafna. Mee simannaan haadha boonsaa. Sabboonaa waan Oromoo irraa hoggu takka ijeen libsannee obbo Ahmad Qawweedhaa badhaasa kana isa badhaafna. Maqaa keessaniini maqaa keessaniin abbaa urjiidhaa Ahmad Qawweedhaa haadha boonsaadhaa akkanatti badhaafne. Guyyaa biraa immoo namni isin keessaa makiinaan badhaafne hafan qabu achi warra eegee gammachuu akkanaa waliin arku rabbi nu haa godhu. Hegeree miidiyaan ganna shanitti sadarkaa kana gahee kana boodaas ganna 15 akkanaa ganna 20 akkanaa bakka guddoo akka geenyu yookaan magaalaa Finfinnee keessatti bilisummaa uummata keenyaa nuti gonfachiise. Finfinnee keessatti warra kanatti waliin waggaa hundeeffame isaa kabajatu rabbi nu haa godhu. Waan dhaggeeffattaniif maqaa koree hojii raawwachiiftuutii fi akkasuma maqaa boordiidhaatiin galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaan isin jaa. Gannoota shanan kana keessatti bu'aa bayii adeemsa dheeraa kana keessatti hirrina yoo qabaanne nuuf okkolchaa nuuf sirreessuu keessaniif hedduu galatoomaa wayyoomaa isin jenna. Fuuldurallee nu sirreessuu nu qeequu nu gorsuu irraa ibduba hin deebiinaa isin jenna. Hegeree miidiyaan miidiyaa keessanii ammallee gatii xiqqaadhaan miidiyaa kanaan qarshii 20 osoo hin ta'in qarshii 15 osoo hin ta'in qarshii 7 osoo hin ta'in qarshii 2 fi wahiin miseensa taatanii miidiyaan kun akka guddatu godhu. Maaliif kana booda hojjettoota mindeessuu barbaanna. Piroojeektii wanni kun gaafa bu'uureeffamerraa qabee nama hedduu nama 10 ol hojjechiisaa turre garuu boodarratti dadhabbii faayinaansiidhaatiin namoota sun hundaa'uu hojjechiisuu ni hanqanne. Amma immoo karoora bal'aa qabna. Piroojeektiin tokko gaafa uumamu
ilmaan oromootiif hojii uumuun karoora isaa keessa waan jiruuf ilmaan oromoo hedduudhaaf hojii uumuudhaaf jiranna hojii nuti uumnuu fi deeggarsa isin miseensummaa isin hegeree miidiyaadhaaf taataniin qarshii lamaa fi wahiin jooyin bakka jettu tuuxanii gaafa miseensanuu taatan nuti hojii nama hedduudhaaf uumuu dandeenya waan ta'eef kana kanu quba qabatanii isin ja'a waan dhageeffataniif afeerra keenyaaf galatoomaa ulfaadhaan isin ja'a abbaa urjiitii fi ahmad qawwee waan isin janti isin dabarsa. Galatoomaa laki galatoomaa hedduu galatoomi ulfaadhu kana booda obboleeyyan keenya namni yaada qabu ka'ee asirratti ibsachuu danda'a isaaniif carraa kennaa asumara raawwanna. Wanni takka akkuma beekamu ni dhalatti ni guddatti ni dulloomti. So garee miidiyaan akkuma ibsamee yeroo gabaabduu dura dhalate guddachaa deemaa jira. Guddina isaatiif immoo isin barbaachisaa deeggarsa keessan barbaachisaa bira dhaabbadha. Akkuma garreegaa akkuma hojiin agarre bara amata dabreerraa barana bakka jiru amata sanduraarraa bara deengaddaa bakka ture arra bakka jiru ni agarta. Bakka jiru ni agartanii jabaadha gargaara bira dhaabbadha waan keenya jechumaan barbaade galatooma warri gurmuu warri hegeree kana tattaafatanii bikkatan hadha qabtanii umrii dheeradha. Jazaa rabbi isin haa kafalu galatooma. Duraan dursee obbo Abdusalaamii fi tiimii isaa wajjin hojjetu hundaahu hedduun galatoomfadha. Isaanii fi warra isaan duuba jiran har'a gartee jarreen kaamera irratti mul'atu miti miidiyaa gaggeessuun waan guddaadha. Warreen duuba taa'anii waan kana akka gartee bikkaan gahu godhaniif hunda warra qooda sa'aa isaanii dhabanii hirriibatti dhabanii akka arraan tana hegeree miidiyaan bikka kana gahu warra godhe hundaafu haa galatoomanii jabaadhaa wanni isin gootan waan saba keenyaaf dawaa qabu saba keenya rakkoo inni irra jiru hunda jala deemtanii nu gargaartanii hawaasa keenya irra deemtanii waan hawaasni keenya jiru nu gabaastanii akka nuti wali qunnamnee wal hubannee yaada walii dabarfannu nu gootanii nu boonsitanii galatoomaa guddadhaa ammallee fuuldura namni keenya akka HNN bira dhaabbatu galatoomaa fayyaa harkadhaa. Fayyaa deeyi galatoomiyaatiisi kabajamtoota hordoftootaa fi warri asitti argamtan hundinuu baga nagaan dhuftaniin isinin ja'a amma booda gaatinnisa miidiyaa kanaa akkuma itti fufetti jira warri maanta waaqessaa qabdan qarshiin takkallee ni haa taatu ida'annaa haa taatu namuu waan dandeessan waan rabbii isin beekee keessa keessaa as kaayaa wanna kana gargaara haa guddifnu waliin. Amma kattiyaanu namni waa jechuu barbaadan namni galatooma nuun jechuu barbaadan miidiyaa egereen networking jechuu barbaadan as baatanii dhaamsa gabaabaa deeqaa takkaa fi lama caallee galatoomaa nuun jechuu dandeessanii uummata kanaanis galatoomaa jechuu dandeessanii galatoomaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira tinnisa keessan itti fufaa isinin ja'a galatoomaa. Akka guddannee kanarraa fuuldura waa hedduu bakka hedduu geenyu miidiyaa kana tinnisa miidiyaan kun keessanii isinirraa bahee isinii fi jabaadhaa nuun ja'a jabaadhaa isaaniis ja'a galatooma gama kiyyaanii ammaan sana ombo saayyootu waan gabaabaa nuun jechuu barbaada amma isattiin isinii dabarsaa galatooma. Marti keessanuu warraan tan akka nama gammachiiftan baga nagayaan dhuftan baga walii sagarree egaa miidiyaan hegereedhaa duraan dursee waggaa shanaffaatiin ga'uu isaatiif gammachuun dhagahamte akka nam tokkottiin ibsadhaa. Itti aansee obbo Gammadaa Suuteedhaa halkanii guyyaa dadhabe osoo hin jenne carraaqqiin inni godhe tattaaffeen inni gochaatu jiru dhugumatti kan nama boonsu obbo Suutee baga jiraatteen siin ja'a. Itti aansuudhaan miidiyaan arraan tana hawaasa tokkoof hagam takka barbaachisaa akka ta'e hundi keessanuu ni beeytanii. Tanaaf jecha ilmaan Oromoo marti keessanuu karaa dandeessaniin miidiyaa kana gabbisuu fi guddisuu irratti keessaafuu nama keessaa hamilee cimtuudhaan halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru kana bira dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef jecha waan dandeessaniin yaada gumaachuun ta'e keessa keessaniinis bira dhaabbattanii akka gargaartan asumaaniin dhaamsa isinii dabarsaa gama kiyyaan galatoomaadhaa
بقنا جان جيسني بقولا قريني سنينجا qophiin keenya akkumatti fufetti jira hoggaa takka takka waan jaan nama jabaa duuba hunda nama fuuldura jiru hunda nama jabaa duuba jiraa jaan kanaafuu hoggaa takka mee haadha Abdallaatis nu galatoonfadhaa inni kophaa isaas dhaabbatee halkanii guyyaa waan kana hojjetuun isin booda jiraachuudha isinis galatoomeennanii isin warri bakka sana dhuftanii gargaarsa kana gootaniis hundi keessanuu galatooma haa ta'u gaa baay'ee gaariidha namni baay'eenis dhufee ganamaa qabee amma yoonaatti guyyaa har'aa ayyaaneffachuudhaa fi miidiyaan kuni ergii dhaabate jalqabee qabee waa'ee Oromoo keessumatti waa'ee koomunitii keenyaa waa tokko si argamu si'a ta'uu walgahiin si'a jiru wanta adda addaa si'a ta'uu nuu dabarsaa sagalee nuu ta'ee wanta nuyi hojjechaa jirrus yeroodhaatiin bayeessa godhee qoratee achirratti immoo hundumarrayyuu immoo waa'ee biyya keessa jiru biyya adda addaa Oromiyaa bicha utuu hin ta'in qofa utuu hin ta'in biyya ollaa han jiran waa'ee saba keenyaa rakkina saba keenyaa roorroo saba keenya irratti gahaa jiru yeroo hundumaa nu dhageessisaa akka dirmannu saba nuu danda'ametti karaa gargaarsaa dhaabaa adda addaa karaa hawaasaas haa ta'uu afooshaas haa ta'uu tola oolummaa han ta'an akka ooraa fa'aa si argaman kan hundumaa nu wajjin ta'ee baay'ee nu gargaaraa kanaatiif wanta kana guddisuun bira dhaabachuun tinnisuun baay'ee barbaachisaadha guyyaa irraa argamtanii gaa asitti argamtanii wanta barbaachisu hundumaa waliin gammannee wanta isaan nu gaafatanis laannee akka wanni taanuuf gargaarsa hin barbaachisa yeroo hundumaa barbaachisa oduun kun tolaan hin argamu keessumatti oduun haqaan dhugaan bakka waa tokko tokko ta'aa jiru kanaati argachuudhaatiif horii barbaachisachaadha namoota si'anaa odeeffannoon oduun hundumtuu gurguraan malee akkasitti an argamu hin jiru kana gochuudhaaf immoo humna barbaachisaa yeroo hundumaa gorsaanis haa ta'uu qabeenyaanis haa ta'uu bira dhaabannee gargaaruun baay'ee barbaachisaadha kanallee walitti himuunuu hin jiru namni keenya baay'ee yeroo hundumaa dhaabi tokko si'a waamicha godhu nu gargaaraa si'a jedhu biruma dhaabannaa innumtuu amma danda'utti amma humna isaatiitti kanas immoo jabaannee akka itti fufnu ni isin gaafadhaa wanta kana gootaniifis baay'ee galatoomaa horaa bulaa isiniin jedhaa. Media hawasa, HNN media hawasa, HNN media rakuma, HNN media bekama, HNN media jalala. Sabati media negere, alafi gaisa sabaho dekane, ada beibanu, ada gasi media negere. Media negere buah buta baba, kanse na lokate tiba pasur sabah. Mungkin sahira di bahasa ajaiba, media negeri anis pasu baba.
sabaati.